bareedaa kana sootanii deddeemtanii. Oromoon si rakkiste jechuu barbaadeeti bakka isin deemtan silaa bakkuma fooqiin babbareeda fooqii haaroo kanneen mana. Achi malee bakki jireenya jiraannu immoo safara Oromoo keessa wayita gabbahu yeroo gabbahuuf jedhu safara Oromoo wayita balbala'an gabbahu fooqiirraa gabbahu liiftii keessan namni wal argaa wayita gabbahu Oromoon akkan na wayita san haga makiinaa seenu iyyuu laamu yaani haalli mijataan beektaa feemasii ta'uun በጣም ነው rakkisa. Atama mira kana mbeitu beta. Adam beta. Singalu. Rabin bransi agaw. Mira kana beta. Ora kamari miru magun gamin. Sila fuda futi kesati. Sheva zumbamu. Talama dan. Parati ugamanu amarati mira la mambeine. Bultii jaaruullee beeytu sa? Bultii jaaruullee yaani miira sanillee hin beeytu. Kanan beeytu otuma. Kanaan dura bultii jaartee ni jaarre boshoo. Miira san hin beeytu. Wallaahi sishaa osoo beeyte bultii jaaruun waan gaarii wayiitiiti. Koisi ganama ka'anii nyaata godhutu waan jedhani. Yaa waan gaarii. Kenapa kani nyata kurutul pada Malaya? Adi, dunia itu kayak gara-gara. Ulfata garudur kama lebur. Nesha walide. Wallahi dur kama jangan ni bari. Mila hada kapati anse mila jarsa jala jiraya. Hata sirra ka apa mana beta. Ada iman nak kau jurus itu dulu ya? Wallahi wadah kenapa aku sakit? Tak kasih ranam di video kasih tiba. Orang puring puna, orang rumah karena kita ni kuno. Iman nasyid tek karang gajil insyaallah nulle ka to ko mata kana gara gurra cha ma nulle bisa. Fudi Abshiram pula Ashiti famza maga masalla masadi argatanim pula andetno ashiti yanne inshallah suni wana fumiti wayya da me wallahi wan karajira de jammareyu Kushina artivar. Beta nama dufe gudda sokicha. Mal turut. Jasa dufe. Masya Allah. Assalamualaikum Hamza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malin dia bisa nih Reza. Hamza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Garsan. Soda jirta. Jirta. Wara sodan soda era nire. Dawalte kami sejara wali kamna dawalte kami baga gamatin jere. Afan makana be tarap sini pusin. Sini jere yar baga gamadani. Nagar rebo. Easy da. Mana nu minjen ne yusisha? Wallahi posti gore rama gudi. Sarana kita tiru. Maarif ko may dugaman pag gamadan nun dyan na siya. Kan ko kabenta isa. Kun ka wana Afrika kana hunda arkite qabate gosi Somale guutunu galla. Agese wallahi kana gadi baase namni amma giddu kana mana sana ratti wal lajira. Kalakin kilomin likaman barinu ana. Agese Boran ijoollee Booranaa dhufteeti. Jedhan maal waaqa naatiiti fudhannu dhiisaa waan akkasii jedhan jennaan hayi fudhanneerra jennaani yoosi nuti Booranaa
egaa nun galchu jedhan hin galchan jedheen yeroo argitee nuti Oromoo taane hangafa taatanii ammas hangafti gaallaa isin hin jedheen. Yaa obboleessa wanni gaallaa sun gadi ba'ee dhugaa rabbi ijoolleen. Dubbisee ture yeroo tokko Yaa gaallaan kun akkuma Oromootitti Oromoo kanatti falaasama lama qaba. yaa Falaasama ka'aan galla jedhuu fi gaallaa ka'aan galla kan jedhu akkasuma immoo galtee galaa kan jedhu yaa fi galaa siinqii yaa galaan beektu miti. yaa Tokko hiiknumni itti dhiyoon gaallatti jirullee isuma kana dhugaa dubbachuudhaaf galaa kenna nuuf qopheessa akka giddu galaatti galaa hiika jedhu kennameef gaallaadhaaf galaa kenna nuuf qopheessa yeroo gara waraanaatti deemu yookaan tikaatti deemu Oromoon galaa ofii qopheeffatee deema siinqii jechuudha galaa. Inni biraa immoo dur asliin beekuu danda'a namoonni gara Arsii kan bakka hundaa akkasuma na fakkaate eegaan beekanii looyyoo bade yookaan wanti yoo bade ka barbaadu sun galtee galaa jedhan. wal waamu yaa Yoo itti wal waaman jeesta akka ammaa kana bilbilli hin jiru galaa jecha jedhurraa gaallaa jedhan warra jechuun galaa jedhaa wal waamu kana. Kaan gallaallee ammallee murtii irratti wal marii dhufanii taa'anii gaaddisa ta'aniif akka silaa jilba isaaniitti waliin deemuu dadhaban. Warri kun afaan nun dhaga'u nullee afaan isaaniin dhageenyu kaan gallaa waliin jedhan. gargar galla Kaan gallaa gargar gallaa jedhan. yaa Kanniin irraa dhufe kanarraa kan dhufe isaan fakkeenyaaf waanuma kee kana yookaan immoo yeroo tokko sitti ajeessan biraandii keessatti ajeessu yaa. akkas ilaala wannan itti arge ilaala waata jedhan waati maal niga waati hojii miti qottuu jedhan maal egaa qottuun arraba reeyo qonnaadha lafa qotuudha eegatti karratti kadhabe loon dhumatanii qonnatti deebi'e dhageesse tumtuu jedhani dhageesse tumtuun aadaa qaba dhageesse kan eeboo tumuu isa kan marashaa tumuu isa soo kun hojiidha bar qarooma sun dhageesse deebi'anii faaqii jedhan gogaa kana gogaa arsiin uffatu kan keessaayyuu gogaan waan inni fakkaatu argitan wayaan amma aadaa kan uffatan sun gogaa fakkeessanii hodhame bal gogaan wannaan bunni sun qalama gogaati ka gogaa argite gogaan akka ansoolaa ta'ee akka sooftii ta'ee haphatee uffatama jechuu akkas uffatama isa jechuu Ani asumarratti lateo yaa yeroo baay'ee uummanni keenya kun waan isa arrabsiisuuf waan isa arrabsiisne adda baasee hin beeku akka hin jenne anu uummatuma sana jechuullee fakkeenya amma tumtuu jechuun tumtuun kun arraba miti qottuu arraba miti jechuun nama lafa qotuun qottuu jedhan. akkas Sun akka immoo deebi'ee nama amantaa ortodoksii yookaan immoo bakka wantoo qabuun qottuu akka jedhamutti fudhatamaa dhufe. Laal garuu hiikni isaa sirriin nama lafa qotu qottuun. yaa San booda qottuun kun maaliif qottuu kana didamaa qottoo jedhame maal rakkoo qaba kanoo nama lafa qotu Oromoon irra caalaan horsiisee bulaa kun immoo qotee bulaadhuma maal qottoo jedhame hiikni isaa maal wanti nama rakkisuu jedhee gaafate. Bar qottuun kuni akka isin yaaddan san lafa qotuuf qottuun jedhamne. maal inni jedhan So hiika garagara mee saddeesiiti yeroo baay'ee biraandii ofii kana hin dheessa irraa biraandii osii jedhu hojjetanii dhugaa yaa Oromoon kun gaafa egaa kaalandariin kun amma kaalandarii Habashaan nu kaayetti bulaarra kaalandarii dhaloota Yesuus durallee lakkoofsa wayii tureera. yaa Garuu kaalandariin nuti ittiin bulaa jirru kaalandarii amma dhaloota Yesuus yookaan immoo Habashaan itti lafa kaa'ate kana jechuudha. Isa Giriikonni fi akkasuma Israa'eloon dhaloota Yesuus irratti walii galanii itti waamaa jiran kanaan nuuf waamu jirra. Haa ta'u malee Oromoon lakkoofsa dhaha mataa isaa qabatu. Sanillee gate amma. akkas lakkoofsa qabate. Falfala jedha amma lakkoofsa yoo waan lakkoofsa sanii kaaste falfala siin jedha. Oromoon odoo ta'uu baate kaalandariin Oromoodha amma yoo dongoruu baadhe waggaa 6,417 akkasirra jira.
kan Yesuus kun immoo 2015 irra jirra. Akka Itoophiyaa 16 irra jirra. Itoophiyaa Ya ka Itoophiyaatti inni nu argitee jarri nu wal faallessa. walti dajarru faranjii Jarri inni kun 24 ejjaa inni sun immoo guyyaa waggaa 8 booda achitti dhalate jarri nu lama jechuudha. Itoophiyaan dhalachuu Yesuus dubarra dhageette kanaaf. Inni lama jedhe inni sun kun gurraacha moo jennaan inni kun dhaqi waggaa 8 booda dhageesse. So akkasi dhalooti isaa immoo achi 2016. So kun iyyuu bar shakkii namatti naqaa bar. Waata akka arrabaatti ilaalan nu biratti waatni dhufe waaqan dhufaa jedhan waata iddoo guddaa kennan laa. Baay'ee yaa dhugaa. Waaqan dhufaa jedhan. Bakka tokkotti immoo waaqni kun amma gosuma gaafa waamtu shanan jennaan nu biratti wayyuun akkasuma gosa hooda yookaan immoo wayyuu akka waataa gosa akka malee kabaja qabu. Waatni amma gosa mataasaa danda'e. Yaa gosa mataasaa danda'e yaa. Gosuma Oromooti yaa. Sii galee? Kanaaf gosa Oromooti. No, gosa Oromoo cufa osoo hin taane waayyuu Oromooti. Waayyuu Oromooti hayyuu yaa. Sii galee? Amma iddoo tokkotti immoo waatni kun akka kinoo maal siinaa jedhu warra kinoo falfalamoo maal yaa wurroo waan akkasii sheexanaa wajji wal qabsiisanii beektaa? Waan gugubaa darban kana waa faffaarsan kana waan akkasii wajji wal qabsiisanii waatni bakka dhabe wayyoomni guddaan amma wayyooma bakka dhabe gaafa wayyoomni bakka dhabu waatni bakka dhabe silaa wayyoomni amma waanti wayyu lafti wayyu haati wayyu abbaa wayyu soddaa wayyu soddaatii wayyu jaalli wayyu jaaltittii wayyu akkasuma waatni yookaan qaalluu wayyu waatni bakka tokko waata jedhama bakka tokko qaallicha qaalluu wayyu jedhama. Wayyooma kanneen bakkaa ka'e gaafa kunniin bakkaa ka'u nam biraandii ofii gadhiisaa dhufe. Waan ofii harkaa qabu gadhiisaa dhufe. Sii galee? Malee akka amma jedhamu kana arraban turre. Osoo fakkeenya arraba ture maal jechuun hiikni isaa qajeelli maal ture maal irratti akkas jedhame. Fakkeenyaaf gaallaa hiiki isaa qajeela namni natti moo jiraate rakkoon qabuun fudhadheerra. Maal irratti immoo gaallaa? Ilaa namicha tokkotu Amaara barreesseedhan. Isuma qofa barreesse. Deebitee yoo gaafatte kaartaa iyyuu kaasanii biyyummaan Afrikaa kunuu guutuun gaallaadhaa jedhan. Deebi'ee Keeniyaa keessatti bara 1945 paartii dhaabbatanii Ingilisiin lolaa turan. Maal jedhan jarri immoo Keeniyaa keessatti wagaallaa jedhan. Wagaallaa jechuun warra Somaalee keessa jiru Garrii, Gabraa, Ajuuranaa, Saakuyyee, Ormaa, Boorana walitti qabanii wagaalla jedhaniituma paartii dhaabbatan. Ageesse? Araba Keeniyaati fi Itoophiyaa gidduutti argamaa jira gaallaan bara. Googilii yoo sarchi gootu gaalla. Gaallaa googilii yoo sarchi gootu bara uummata karaa baha Keeniyaati fi Itoophiyaa jidduu jiraatu jira bara. Googilii sarchi yoo gootu. Lakki gaallaa kingdoomiin guddaadhuma guutuu Afrikaa qabateeti bo. Achi booda kingdoom kafaatu uumame. Waa fagoo deemtaa lateo waan na yaadachiista moodama jettu seenama biyya Itoophiyaa kana ana yeroo tokko uummanni kenna kun kana aarsu seenaa jedhee seenaa qabatu seenaa garii keessotaa seenaa garii keessoota qabate uummanni kenna dhugaa dubbachuuf seenaa biyya kenna qaamni barreesse qaama sadi jaalattee jibbite dhageeffata yaa Gaallaa kingdoomii kana argitanii miti waan kana yaa gaallaa kingdoom yoo jettu iyyuu hin dhufa farajjii hunda kaa'e barbare wanni na dhageeffadhu kaa qaama sadi barreesse yaa tokko naggaadee Arabootaati. Naggaadee Arabaa galaana gara daldala garbaa. Daldala garbaatiif dhufantuyyuu baha Oromiyaa irraa kaasee hanga lixa Oromiyaatti Muslim Kingdomiidhaan wal qabsiisanii kan barreessan sultaaneetti yeroo sultaaneettii fi Adaaleet keessa kan barraa'e. Qabaadhu akkasuma hanga si'as kan barraa'e naggaadee Arabaatiin hanga dhiyeenna kanaatti jechuudha. Yeroo bakka hanga dhiyoo waggoota 100 107 jechuudha. Hanga yeroo kanaatti
Inni biraa qeessota Habashaattu waggoota 300 darban yookaan immoo 200 wayii darban keessa kan barreessan. Warra lama waan hin caalle qeessonni Habashaallee warri seenaa Itoophiyaa jedhanii barreessanii namni irraa himaa jiru. Inni biraa immoo turistoota lixaati. Warra weestarnii yookaan daawwattoota weestarnoota dhufantu barreessa. Warri weestarnoota kuni ortodoksummaa cina galeeffataniitti siigalee ortodoksummaa cina galeeffataniitti olaantummaa Absiiniyaa barreessan. Eeyyee akkasi. Karaadhuma irra dhufanne warruma irra dhufanne faarsan. Yaa. Kanaaf jecha eessa bira jira seenaan dhugaa kamtuyyuu arraba ta'uu barte eessarraa arraba ta'uu bare Oromoo waan ufi biraandii anama biraandii na jechisiisa. Biraandii waan ittiin beekaman tokko bara. Gurraacha ta'uun keenya rakkoodha uummata gurraacha ta'uun keenya. Lakkii maal sun wannaan qabu sun kalariidha. Akkasuma biraandii isa amma jechi fakkeenya wannaanumaafuu biyyuma addunyaa irrattuu kan filatame kalarii magaala kana dhageesse hin jijjiirama aduudhaa wajjin lafa qabbanaati wajjin hin jijjiirama kalariin kun jarri kun immoo qorichaan jiraatu iyyuu barfaranjiin so yeroo aduun ho'uu guyyaatti qoricha tokko liqimsu nyaata nyaatanii ka'anii kini ilaala kini wannaa dhiiga namaa kan jijjiiru ka jaraa kan jijjiiru nuti uumaadhumaan qabna kinina bifa namaa jijjiiru dhageesse cululuqee bareeda laal fuulli kan keenya yaa amma saakarraa ullee argitee iyyummaan